UFO fi Alliyeensi dhugaadhaan jiranii? Namoonni hedduun yeroo adda addaatti wanta hin beekamne arguu isaanii dubbatu. Samii keessaa wanti ifaan balali'u sun maal ture? Mootummaan Ameerikaas yeroo dhihoo kana faayiloota UFO iccitii turan gadi lakkiseera. Dhugumaan Alliyeensi jiraachuu danda'u? Yookiin kun hundi dogongora namootaa fi teknoolojii mootummaa iccitii qofa? Har'a viidiyoo kana keessatti UFO jechuun maal akka ta'e, seenaa isaa, ragaa mootummaa fi wanta saayinsiin jedhu walumaan ilaalla. Jalqaba UFO jechuun maal akka ta'e haa hubannu. UFO jechuun Identified Flying Object jechuudha. Hiikin isaa wanta balali'u garuu eenyummaan isaa hin beekamne jechuudha. Kana jechuun UFO'n hundi Alliyeensii miti. Fakkeenyaaf diroonii, xiyyaara waraanaa iccitii, ibsa qilleensaa yookaan immoo dogongora kaameeraa ta'uu danda'a. Garuu wantoonni muraasni hanga ammatti hiikni isaanii hin beekamne. Seenaa UFO keessaa isa addunyaa guutuu beekamu keessa tokko Roswell incidentidha. Bara 1947 keessatti magaalaa Roswell jedhamtu keessatti wanti tokko samii irraa kufe. Mootummaan Ameerikaa jalqaba Flying Saucer arganneerra jedhe. Namoonni yeroo sana baay'een Alliyeensi dhufee jedhu amanan. Garuu guyyaa muraasa booda mootummaan afuuffee qilleensa qofa ture jechuun dubbii jijjiire. Kun namoota hedduu shakkisiise. Hanga har'atti namoonni hedduun Roswell keessatti UFO'n dhugaa kufee jedhu. Amma immoo waa'ee Area 51 haa ilaallu. Area 51 jechuun bakka waraana mootummaa Ameerikaa iccitii guddaa qabudha. Namoonni hedduun UFO'n achitti qorachaa jiru. Alliyeensi achi keessa jiru, teknooloojiin isaanii qorachaa jiru jedhu. Mootummaan waggoota dheeraaf bakka kana dhoksee ture. Booda garuu buufata waraanaa qofa jechuun amane. Garuu hanga ammatti bakki kun iccitii guddaa qaba. Wanti nama dinqisiisu tokko yeroo dhihoo kana ta'e, Pentaagoon viidiyoo UFO muraasa ifatti gadhiise. Viidiyoo keessaa tokko keessatti loltoonni Neevii wanta Tic-Tac UFO jedhamu argan. Wantichi battalatti saffisa guddaan socho'a, dhaabbata, akkasuma immoo kallattii illee jijjiira. Gabaabumatti injaaniin fakkaatu. Loltoonni teknooloojii akkanaa dura hin argine jedhu. Garuu Pentaagoon wanti kun maal akka ta'e hin beeknu jedhe malee Alliyeensidha hin jenne. Egaa saayinsiin maal jedha? Amma gaaffii guddaan dhugumaan Alliyeensi jiraachuu danda'u? Saayintistoonni hedduun eeyyee jiraachuu danda'u jedhu. Sababni isaa yuunivarsiin guddaadha. Pilaaneetonni biiliyoona hedduutu jiru. Pilaaneetonni tokko tokko bishaan qabu, ho'a sirrii qabu, jireenyaaf mijataa ta'uu danda'u. Kanaaf lubbuu qabeeyyiin biraa jiraachuu danda'u jechuun ni amanu. Garuu hanga ammatti ragaan guutuun hin argamne. Bara 1977 keessatti saayinaal ajaa'ibaa tokko hawaa irraa dhufe. Saayintistichi yeroo saayinaala sana argu wow jechuun barreesse. Kanaaf maqaan isaa wow saayinaal ta'e. Saayinaalli sun yeroo gabaabaa ture. Irra deebi'ees hin dhufne. Hiikni isaa hanga ammatti hin beekne. Namoonni hedduun Alliyeensi irraa dhufee jedhu. Gaaffii guddaan biraa tokko ni jira. Yuunivarsiitii guddaa kana keessatti Alliyeensi yoo jiran maaliif nu qunnamuu hin dandeenye? Kun Fermi Paaraadoksii jedhama. Namoonni deebii adda addaa kennu. Isaanis baay'ee fagoo jiru. Teknooloojiin isaanii addaa nu hordofaa jiru yookaan ammoo lubbuun televiiziin baay'ee muraasa jedhu. Egaa namoonni tokko tokko mootummaan dhugaa dhoksaa jedhu. Sababni isaanii faayiloonni iccitii viidiyoo loltootaa ragaa namoota hedduu garuu saayintistoonni ragaa malee amanuun sirrii miti jedhu. Kanaaf hanga ammaatti UFO jechuun wanta hin beekamne qofaa jedhu. Egaa isin maal yaaddu? Dhugumaan Alliyeensi jiraachuu danda'u? Yookiin UFO'n hundi teknooloojii mootummaa fi dogongora qofa? Yaada keessan koomentii keessatti barreessaa. Viidiyoo kanaa yoo jaallattan laayikii godhaa, sheer gochuudhaan hiriyaa keessan biraan gahaa. Chaanaalii kana immoo sabskiraayib godhuun miseensa chaanaalii Walloo Asiitii ta'a. Egaa haga viidiyoo biraa wal deddeebinutti nagaan naaf tura.